kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu galgala kanaan isinitti himaa oduu waliin saalaan miti. Konferensiin galateeffannaatii fi nageenyaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa oolee jira. Konferensiin galateeffannaa fi nageenyaa kun mata duree boqonnaa itti aanuuf jijjiirama hunda galeessa jedhuun gaggeeffamaa kan oole yoo ta'u, sagantaa konferensii galateeffannaa fi nageenyaa kana kan qopheesse mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee yoo ta'u, konferensii kana irratti kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi akkasumas ammoo pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheikh Haji Ibrahim Tufaa dabalatee hooggantootni mootummaa biroon illee argamanii jiru. Kayyoo ijoon sagantaa kanaas gaaffii hawaasni musliimaa bara 1960 kaasee tajaajila baankii daldalaa bilisaa akkasumas ammoo bakka salaataa fi bakka masgiidaa gaafataati ture deebii argachuusaa sababeeffachuudhaan akka ta'e saganticharraa hubadheera jechuun faanaatu gabaase. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin araaraa marsaa itti aanu akka gaggeeffamu qabu jaarmiyaaleen hawaasa Oromoo Ameerikaa jiraatan lakkoofsaan kan 23 ta'an gaafachuu isaanii Addis Standard gabaase. Jaarmiyaaleen kunniin waraana waggaa 5 Oromiyaa keessa lubbuu fi qabeenya hedduu mancaasee dhabamsiisuuf marii karaa filatamaa ta'uu akka amanu ibsanii jiru. Deeggarsaa fi dhiibbaa qaamolee alaa malee gamalachuun wal dhabdeen mancaatii guddaa qaqqabsiisee karaa nagaa furuu fi naannicha keessatti nageenya waaraa mirkaneessuuf gara mariitti deebi'uuf hamilee qaban hin fakkaatu kan jedhan jaarmiyaaleen Oromoo kunniin qooda fudhattoonni idil addunyaa dhiibbaa akka godhan waamicha godhanii jiru. Gama lamaaniinuu waliigalteetti dhiyaataniiru jennee amannaa waliigaltee ni danda'ama jennee abdii qabna. Faayidaa siyaasaa cinatti dhiisanii amanamummaa gaarii fi faayidaa uummata Oromoo tarkaanfachiisuuf waadaa galanii yoo mari'atan waraana dhaabsisuu fi araara xumuruuf wanti isaan dhorku hin jiru jedha gamtaan kuni. Wanti gamalachuu hubachuu qaban injifannoo waraanaa salphaatti kan hin argamnee fi dhumarratti mariin kan hin oolle ta'uu isaa hubachuu qabu jechuun ibsaniiru jedha gabaasni kan Addis Standardiiti. Badhaasni Odaa Awaardii marroo 7ffaan muddee 11 magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti akka gaggeeffamu dhaabbatni Bashaatuu Tolamaariyaam Maltiimiidiyaa jedhamu miidiyaaleef ibsa kenne. Ibsa miidiyaalee kana Sittiinaajii argamteetti akka itti aanutti isinitti himti. Badhaasa Odaa marsaa 7ffaa gaggeeffamu ilaalchisuun dhaabbanni Bashaatuu Tolamaariyaam miidiyaaleef ibsa kenneera. Badhaasa Odaa yookaan Odaa Awaardii marsaa 7ffaa dhaabbanni Bashaatuu Tolamaariyaamii fi Ministeerri Aadaa fi Ispoortii waliin ta'uun kan qopheessan yoo ta'u, kaayyoon badhaasa kanaas hojiiwwan aartii biyya keessaa jajjabeessuu fi hojiiwwan aartii hojjetaman carraa walqixaa akka argataniif kan gargaaru ta'us Aadde Bashaatuu Tolamaariyaam ibsa miidiyaaleef kennan irratti ibsaniiru. Badhaasni Odaa marsaa 7ffaan muddee 11 bara 2016 hoteela Skylight'tti gaggeeffamu irrattis hojiiwwan kaadhimaman kan fulbaana 1 hanga qaammee 6 bara 2015 waggaa tokko keessatti hojjetaman akka ta'anis gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa ibseera. Dabalataanis badhaasa Odaa bara kanaa biyyoota baha Afrikaa kan hirmaachisu ta'us ibseera. Yeroo jalqabaaf bara 2010 kan jalqabe badhaasni Odaa akaakuuwwan 20 oliin ogeessota 300f badhaasa waancaa fi beekamtis kenneera. Badhaasni Odaa marsaa 7ffaan akaakuuwwan 60 hojiiwwan aartii dorgomsiisuun kan badhaasu akka ta'es ibsameera. Muddee 11 bakka hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannoo ogeessonni baha Afrikaa irraa walitti babahan dippiloomaatonni artiistoonni namoonni beekamoon miidiyaaleen akkasumas keessummoonni waamicha godhamaniif argamanitti haala ho'aan hoteela Skylight'tti akka gaggeeffamus ibsameera. ዛሬ እዚህ የተገናኘነው በዲሊዮፖል ሆቴል በኦዳ አዋርድ ምክንያት ነው። ስለ 7ኛው ኦዳ አዋርድ መግለጫ ለመስጠት እዚህ እኔ በሻቱ ቶሎማሪያም አለው ከበሻቱ ቶሎማሪያም መልቲሚዲያ ከዘንድሮ አጋራችን ከኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ደግሞ በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የኪነ ጥበብና ስነ ጥበብ ፈጠራ ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ የሆኑት ክብርት ወይዘሮ ነፊሳ አልማህዲ እዚህ ይገኛሉ። ከጎኔ ቦሶና ዴሬሳ አለ፣ እሱም የቢቲኤም አባል ነው። 7ኛውን ኦዳ አዋርድ በመጪው ታህሳስ ወር በ11ኛው ቀን በስካይላይት ሆቴል በደማቅ ሁኔታ ልክ እንደተለመደው እንዳለፉት እንደ 6ቱ ሁሉ ለማካሄድ ዝግጅታችንን ኦልሞስት አጠናቀናል። በዚህኛው አመት እንደምታውቁት ከኦዳ አዋርድ ሲጀመር ከባህልና ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም
ቢሮ ጋር በመሆን ነው ስንሰራ የቆየ ነው። በዚህኛው አመት ግን ከኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰን ወደ ተግባር ከገባን ቆይተናል። በዚህኛው አመት እንደ ሌላው ጊዜ ሁሉ በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ለውድድር ቀርበው በዳኞች ተገምግመው እንዲሁም በህዝብ በኤስኤምኤስ ምርጫ አማካኝነት የመጨረሻው ውጤት ሲታወቅ በግልጽ በክብር እንደምንሸልማቸው ይታወቃል። ዛሬም በሰባተኛው ኦዳ አዋርድ በዚህኛው ማለት ነው በሙዚቃው፣ በፊልሙ፣ በመጽሐፍ እንሸልማለን። እንደምታውቁት ኦዳ አዋርድ ሲጀመር የመጀመሪያው አላማው አድርጎ ተነስቶ የነበረው ከአማርኛ ቋንቋ ውጪ የሚሰሩ የኪነ ጥበብ ስራዎችም ተመልካችና አድናቂ እንዲሁም የሚያበረታታ ያስፈልጋቸዋል። እንደ ሀገር በሁላችንም ቋንቋ የሚሰሩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ትኩረትና ድጋፍ ሲያገኙ ጥሩ ስራዎችን ማግኘት እንችላለን ብለን አላማ አድርገን ነበር የዛሬ 7 አመት የጀመርነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ በአፋን ኦሮሞ ጀምሮ ከሀገራችን የተለያዩ ክልሎች ያገኘናቸውን የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ስንሸልም ቆይተናል። ያለፉትን 2 አመታት ከአፋር፣ ከሲዳማ፣ ከቤኒሻንጉል፣ ከሀረሪ እያለን ሽልማቶችን ስናበረክት ነበረ። በዚህም አመት በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የኪነ ጥበብ ስራዎችን አወዳድሮ መሸለሙ እንዳለ ሆኖ በሌሎች ደግሞ ቋንቋዎችም አገራቸውን ሲያገለግሉ የነበሩ ሌሎች የጥበብ ሰዎችም የሚሸለሙበት ይሆናል። እነማን ናቸው የሚለውን የፕሮግራሙ ቀን እንድታዩት ስለፈለኩ ነው እማልፈው። Manni kitaabaa Abroot dhaabbilee addunyaa waliin ta'uun hojii sadarkaa tajaajila manneen kitaabaa magaalaa Finfinnee keessa jiru fooyyessuu irratti akka hojjetu addeesse. Manni kitaabaa Abroot jedhamu imbaasii Speen waliin qindaa'uun Finfinneetti ogeeyyii manneen kitaabaa 100 ol keessa tajaajilaa jiraniif marsaa jalqabaaf leenjii kennuu isaa addeessee jira. Daayirektarri mana kitaabichaa Injiinar Ubayyoo Maammoo akka miidiyaaleetti himanitti leenjiin kennamaa jiru kun dandeettii ogeeyyii damee kanaa cimsuuf kan gargaaru ta'uu ibsan. Leenjichi biyyoota lamaan muuxannoo damee kanarratti qaban wal jijjiiruu bira darbee muuxannoo tajaajila manneen kitaabaa idil-addunyaa maal akka fakkaatu ilaaluuf kan carraa uumeedhaa jedhanii jiru. Haala kanaan manni kitaabaa Abroot humna tajaajila manneen kitaabaa magaalichaa guddisuuf hojjechaa jiraachuu iranii caalaatti ammoo tajaajila dijitaalaa irratti xiyyeeffachuu akka qabanis himanii jiru. Haaluma kanaan mana kitaabaa Speen Royal University Berkeley fi mana kitaabaa Koongireesii waliin qindaa'uun damee dijitaalaa irratti leenjii kennuu bu'uuraalee misoomaa guutuu fi deeggarsa biroo manneen kitaabaa magaalichaa keessa jiraniif tajaajilaa jechuun ibsa. Leenjicha kan kennaa jiran Yuunivarsiitii Kompileeshinii fi Madriitti Kompileeshin ogeessa mana kitaabaa Jaaveer Priitiglaans akka jedhanitti leenjiin kun damee kanarratti walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuuf kan gargaaru ta'uu eeranii jiru. Itti dabaluunis immoo kenniinsa tajaajila mana kitaabaa ammayyaa saayinsii mana kitaabaa fi bulchiinsa dubbistootaa irratti waliin hojjechuuf karoorfachuu isaanii addeessanii jiru. Hirmaattuun leenjichaa Aadde Sabila Wandee akka jedhanitti leenjiin kun tajaajila mana kitaabaa idil-addunyaa maal akka fakkaatuu fi akkamitti hojiirra ooluu akka danda'u hubachuuf nu gargaareera jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatti himan. Gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Haleellaa diroonii humni waraana Naayijeeriyaa kaaba lixaa biyyattiitti raawwateen hirmaattota feestivaalaa amantii ba'an keessaa namoonni lakkoofsaan 85tti tilmaamaman ajjeefamuu abbaan taayitaa bulchiinsa balaa tasaa naannawaa sanii ibsuusaa BBC'n gabaasa. Haleellaan kun kan yaadame shororkeessotaa fi loltoota naannawaa sana keessa socho'aniif ta'uu kan ibsan bulchaan naannawaa sanii uubaa isaanii uummanni nagaan dogoggora uumameen ajjeefamaniiru jechuun sodaa malee ajjeefamuu namootaaf ibsa kennan. Waraana Naayijeeriyaa shororkeessitoota haleeluuf bobbii idileerra akka ture ta'uu kan ibsanii aangaan naannawaa sana haala itti lammiilee nagaan ajjeefaman irratti dhukkubbii malee ibsaniiru jedhu miidiyaaleen gabaasa isaaniitiin. Haa ta'utii garuu bulchaan naannawaa kanaa uubaa isaanii hawaasa iddoo Tuunduun Birii jedhamurraa sirna amantiif walitti qabaman irratti haleellaan suukkanneessaan kun akkamiin akka raawwate akka qoratamu ajajuu isaanii ibsanii jiru. Bulchiinsi biyyaalessaa balaa tasaa magaalaa guddoo biyyattii Abuujaa keessa jiru waajjirri kaaba biyyattii jiru qondaaltota naannoorraa ragaa argachuun haga ammaa reeffi namoota 85 ta'u awwaalamuu isaa gabaasee jira.
barbaachi namoota miidhamanii ammas kan itti fufe ta'uu BBC'n gabaasee jira. Miidiyaaleen addunyaallee dhimma kana ofitti fudhachuun gabaasaa jiru. Al Jazeera, BBC fi kanneen kaan dhimma kanallee faana dhahaa jiru. Dhaabbanni mirga gaazexeessitootaatiif falmu CPG jedhamu waraanni Israa'eliif Hamaas gidduutti gaggeeffamaatii ture gaazexeessitootarra gaaga'ama hamaa geessisee jechuun ibsa baase. Dhaabbatni mirga gaazexeessitootaatiif falmu kuni bara 1992 irraa kaasee du'a gaazexeessitootaa galmeessaa kan ture yoo ta'u waraanni Israa'eliif Gaazaa lola hamaa gaazexeessitootarra dhiibbaa hamaa geessisee jechuudhaan ibse. Akka gabaasa dhaabbata mirga gaazexeessitootaaf falmu kanaatti Sadaasa 24 bara 2016 kaasee gaazexeessitoonni hojjettoota miidiyaa 63 ta'an duusaa addeessa. Isaan keessaa 56 Filisxeemota, 4 Israa'eloota yoo ta'an 3 ammoo Libaanos ta'uu ifoomeetii jira. Gaazexeessitoonni 11 kan madaa'an yoo ta'u gaazexeessitoonni 3 ammoo achi buuteen isaanii hin baramne jedha. Gaazexeessitoonni 19 yoo hidhaman hedduun isaanii hiraarsaa, doorsisa, basaasummaa fi maatiin jalaa ajjeefamuun irra geeraa jechuun dhaabbanni mirga gaazexeessitootaatiif falmu CPG'n ibsa isaatiin addeessee jira. Gaazexeessitoonni ajjeefaman kunniin lammii Filisxeemii 16,000 ol du'an keessaa Raas ibsu isaas gabaasee jira. Waraanni Israa'el dhaabbilee miidiyaa akka AFP fi Reuters faan nageenya gaazexeessitootaatiif itti gaafatamummaa akka hin fudhanne beeksiseetii jira. Kabajamtoota daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turan daawwachuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Allaa isaa laban ture. Nagaatti.